السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجت دكتور مبارك دوب بقى جراتني سنجدة هدان تنسوان هارو سني بدأ في أنجرا وان في كيا فيدم وان فيدم سني قودو فين ديما إنس مال الجنان وانت فولك النافتة وجتشودا ماكسي فولك النافتة وانتو منك نجس الجرو جتشودا وانتو في كيا تفيدم أنا ماكسي كنا يروح يراح فيدم ترى باي بريدة دا فولك بك فولا نقول راتشين وراكاسا walumaa galatti qulqullina fuula keenyaatiif baay'ee bareedaadha. Kanaafuyyuu waan ofii kiyya baay'ee jaaladha isinitti hima. Garuu immoo wanti naa ta'e isinii ta'a jechuu miti. Garuu immoo waan nama miidhuu miti. Wanta fuula keenyarra miidhageessu miti. Kanaafuu gama viidiyoo guutuutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Jira jirtu baleewwan qaalii. Eebika jiraatanii hordoftoota Mubaarak tub hadhaan tanas waan haarawaa isinitti dhufeen jira. Namoonni gara chaanaala kiyyaa dhufan hartan hundumti keessanuu galatooma. Viidiyoo isinitti tolte laayik, sheer, sabskiraayib godha. Oroon hartan immoo viidiyoo sabskiraayib godha. Dhengadda maaksii harkaa fi ta'uu isiniif hojjedheen ture. Hadhammuutuyyuu isa fuulaaf ta'uun isiniif hojjedha. Irraa fayyadama. Haasin jedha. Ani wantuma itti fayyadamee yookiin bu'aa irraa argadhan isinitti hima. Garuu immoo tokko ana fayyadee si fayyaduu baachuu danda'a. Kanaafuu namni hundi akkuma bifti keenya amalli keenya garaagaraa qaamni nafti keenyallee garaagaraa jechuudha. Mungkin wanti anaa fayyadu tokko isinitti ta'uu baachuu danda'a. Garuu mootuyyuu jarrabuun nama miidhuu jechuudha. Wantoonni jarrabdanii yoo bu'aa faayidaa argatan itti fayyadama. Yoo immoo bu'aa isiniif hin qabne dhiisuu hin dandeettanii jechuudha. Ammaan tana maalidha? Aniin wantuma ofii kiyyaaf yeroo dheeraa fayyadamu. Wanti isin himuu barbaadu yoo jiraate namoonni yeroo hedduu nyaata daladdan fakkeenyaaf kushina keessatti nyaata daladdan fuula keessaniif maaksii uumamaa fayyadamina. Maaliif seetan maaksiiwwan garaagaraa hedduutu jira. Isa kanneen fayyadamtanii yeroo kushina keessa yeroo hojjettan fuula keessaniif gaarii miti jechuudha. Keessattuyyuu namoonni yeroo hedduu sama katabbasu wantoonni jiran nyaata adii osoo hin taane namoonni irra jiratti yeroo hedduu wanta katabbasu akka fakkeenyaaf zayitii naamina yeroo hedduu hojjettan fuula keessan homaa fayyadamuu yoo baattan irra gaariidha. Garuu namoonni adii mungkin yeroo hunda maxxaqan seenan tokko hojiin kennan qofna daafaa qofa ta'uu danda'a. Yookiin immoo yeroo hedduu nyaata adiidha yani wantuma akka ruuzaa wanta akka idaamaa yoo hojjennu ka ta'e wanta kamuu yoo fayyadamne homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Maaksii kamuu yoo fayyadamne fuula keenyaa rakkoo hin qabu. Garuu namoonni yeroo hedduu kushinaa keessa hojjennu yeroo hedduu wanta akka sama kaafa hojjetamu yeroo hedduu kushinaa keessatti fuula keenya waan kamuu fayyadamuun gaarii miti jechuudha. Kanaafuu wanta isin mul'isu waan salphaadha waan mana keessa jiru. Ani ruuza daakii qopheesseen jira. Ruuzuma adii jechuudha. Ruuzni kamuu ni ta'a. Ruuza bifa kamuu ni ta'a jechuudha. Daakii qopheesseen jira. Ani maaksii kana yeroo dheeraadhaaf fayyadama ture. Wanta dhakalee fayyadamuu miti jechuudha. Dhugaa fuulaaf hedduu takka fuula sirrisii bareechisa. Fuula akka qillatti godha. Meekaap banaafna isin barbaachisu jechuudha. Baadil maaksii haa dibattu. Yoo haliiba qabaattan haliibatti godha. Yoo haliiba hin qabaanne immoo zabaadii jechuudha. Namoonni hedduun zabaadiin kunis afaan garaagaraa roobileen jedhuun jira. Garuu an zabaadiitti hin beeka. Aynoo zabaadiin hin ta'a jechuudha. Isa booda zabaadii mankaa xiqqoo lamatti godhadheen jiraani. Isa booda maalitti goona? Damma. Daa'imni yoo faayidaa guddaa qaba. Fayyaa keenyaafis jechuudha. Fuulallee yeroo dibannu mootuyyuu faayidaa guddaa qaba jechuudha. Isa booda waliin dhayuudha. Jara kana lameen, jara kana sadeen waliin dhoofne fuula kanarratti yoo dibannu dhugaa dubbachuudhaaf waaw natiija ajaa'ibaa argattanii yoonii fi zabaadii hin qabne haliibatti godhuu dandeettan. Oo haliiba adii oo haliiba bodor aynoo ruuza garuu sirriitti daakuu qabdanii wanta mana keessatti argattanii jechuudha. Dhugaa maaksiin kun fuulaaf hedduu takka bareedaadha. Yoo mungkin namoonni fakkeenya namni tokko fuulatti yoo godhatan fuula isaanii kaballeessuun hin jira. Ani yeroo wayii shuufaana fayyadamee fuula kiyya baay'ee shifina yaase jechuudha. Garuu inni kun immootuyyuu hagas maraa miti. Ani garuu baay'ee naaf ta'ee jira. Isin jarrabaadha. Mungkin yoonii fi waan jettan xiqqeessitanii jechuudha. Akkanatti xiqqeessitanii ofii gootanii ilaaluu dandeettan. Bakka fuula bakka xiqqoo shuusitti gootanii fira tursiistanii mungkin yoo
ofirra ilaaluun dandeettanii jechuudha. Kanaafuu maaksii isa kana fakkaatti. Jarrabaadha fuulaaf qofa. Ani fuulaaf qofa fayyadama. Yeroo inni fuula keessa fayyadamtan waanuma kamuyyuu achumaanuu morma keessanis dibadha. Maaliif jennaan yoo mormaa fi fuulli walitti wal fakkaatu qaba yeroo hedduu jechuudha. Kanaafuu rakkoo hin qabu achumaan yeroo fuula keessan dibattan itti aansitanii morma keessan ilaalcha yoo dibattan achiin booda saamunaa fuulaa fayyadamtanii dhiqattanii kireemii keessan dibattanii rafuudha jechuudha. Maaksii kana yeroo dibattan kara galgalaa yookiin immoo yeroo kara rafuuf deemtanii yoo fayyadamtan irra gaariidha. Maaliif jennaan wantoota kamuu dibannee koshiinaa seenuun gaarii miti jechuudha. Fakkeenyaaf amma galgala dibattanii yeroo raftan galgala dibattee daqiiqaa 10 ofirra tursiistee dhiqattee achi booda feeziliina yookiin immoo kireemii fuula keessatti dibattee raftu ganama waa'u isin jedha. Itti fayyadamaa viidiyoo yoo isinitti tole لايك شير سبسكرايب قول أنا مجربة ساتن جرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.